Silellisa sagale ol kaasee moofaa baarsaasitu tarsaasee. Silellisa sagale ol kaasee moofaa baarsaasitu tarsaasee. Nan baay'isaa galata kee, nan baay'isaa galata kee, nan baay'isaa galata kee, oolmaa kan kennaa kan kee. Nan baay'isaa galata kee, nan baay'isaa galata kee. Nambaayisaa galata kee, oolmaa kennaa kan kee. Yesus Kristos barabaraan gooftaadha. Ilaa sagaleen Waaqayyo gooftaa yoo dubbatu akkas jechuudhaan ni dubbata. Macaafa faarfannaa boqonnaa 133 lakkoofsa 1. Ilaa obboloonni walii wajjin jiraachuun attam gaariidha, attamis namatti tola jedha. Wow! Tajaajiltoota tajaajilamtoota waldoota online hundumaaf aggadha. Baga gammaddan, baga gammanne. Kun oduu gammachiisaadha. Maalinni yaa mucaa koo yeroo ati oduu gammachiisaa jettee lallabduun dhaga'e. Marri konfiraansii hafuuraa guddaa tokkummaa waldoota onlaayiniitiin qophaa'ee kan as ba'e. Kana jechuunis waldaa amantoota guutuu addunyaa hundeeffama ishee waggaa 8ffaa, waldaa geeddarumsa hafuuraa hundeeffama ishee waggaa 8ffaa fi waldaa kakuu jaalala Waaqayyoo, waldaa burqaa dhaloota Kiristoos idil addunyaa sagantaa galateeffannaa guddaa qabatanii akka as ba'an isin hin dhageenye moo? Egaa karaa toora sooshaal miidiyaatiinis sagantaan galateeffannaa ni qophaa'a jechuudha. Yaa yeroo bara kan keenya kun hin jiru ture. Egaa yaa dhala koo erga carraan kun isin qabe waa ifaa yookaan daataa isa jedhansu banadhaati. Adaraa keessanii hirmaattota sagantaa kanaa ta'a. Irraa hin hafiina yaa dhala koo. Marri bakkuma feetan teessanii waa ifaa yookaan daataa keessa banachuudhaan hirmaattota dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo kanaa ta'aa jechuun dhaamsa keenyadha. Shaaluu nagaan nagaarra caalu, nagaan Waaqayyo Waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Tajaajiltootaaf tajaajilamtoota waldoota onlaayinii jirchuu hundumaaf nagaa isaanii, nagaa jaalalaa, nagaa kabajaa isiniif dhiyeessaa kan jiran waldoota onlaayinii jirchii keessaa waldaa amantoota guutuu addunyaa, waldaa geeddarumsa hafuuraa, waldaa kakuu jaalala Waaqayyoo fi waldaa burqaa dhaloota Kiristoosidha. Egaa marri waldoonni kun konfiraansii hafuuraa guddaa tokkummaadhaan qopheeffatanii yeroo as ba'an gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Egaa obboleessa koo, obboleettii koo baga gammaddee ati dhugumatti nama carriiqisa. Sagalee misiraachoo kana haga dhumaatti dhaggeeffadhu, hiriyoota keetiif ishee godhi jechuun dhaamsa keenyadha. Nadibaa milaachike biyya namni irraa goretti gortaa, qe'ee namni irraa goretti gortaa, dadhabaa humna hin qabne nama kabajaa goota. Argeera jaalala kee naafsi gidduu dhugaan banne jira, haala laalteen hanganne akka fira, sin jaalladhan komii qabu sirraa. Egaa marri akkuma kanaan dura waldoota kana keessatti harki Waaqayyoo inni aangoo qabeessi ol ka'ee mul'achaa akkuma ture. Ammas sababa sagantaan galateeffannaa guddaan kun waldaa kana keessatti qophaa'ee as ba'eef harki Waaqayyoo inni aangoo qabeessi ol ka'ee ni mul'ata. Hafuurota hamoota qilleensa kana keessa balali'u ni rukuta. Dachee kanarra sammuu kan ni rukuta. Marri kutaa walii
wajjiniin waaqayyoodhaan ni kadhanna, ni galateeffanna, ni shubbisna, ni faarfanna jechuudhaan konfiraansii hafuuraa guddaa kana qopheeffatanii yeroo as ba'an gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Ammas irra deebi'uun baga gammaddan, baga gammanne. Egaa maarree fageenyi adda addaa oduu isin daangessin biyyootuma adda addaa keessa teessanii biyyoota kanneen akka Dubaay, Kanaadaa, Ameerikaa, Joordaan, Kuwait, Beirut, Itoophiyaa fi keessaa Oromiyaa bakkuma isinitti tole teessanii waa ifaa yookaan daataa keessan banachuudhaan hirmaatota dhugaa dubbisagalii waaqayyoo kana akka taatan kan isiniin jechaa jirtu yoo ta'u gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Egaa marri guyyoota kanatti wangeelli mootummaa waaqayyoo humnaan ni lallabama. Faarfannaan ulfina waaqayyoo mul'isu humnaan ni faarfatama. Sagalee raajiitiin dhaloonni ni jajjabeeffamu. Diraamaa falloo adda addaatiin dhugaan dubbii sagalee waaqayyoo ni dubbatama. Marri lubbuuwwan haaraatiif waamichi addaa ni taasifama. Maali malli hin jedhina maali malli sanyii hidda isaa keessa argame falli. Maali malli hin jedhina maali malli sanyii hidda isaa keessa argame falli. 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 Egaa marri guyyoota kanatti tajaajiltoonni dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo qabatanii nu gaditti argaman kan waaqayyoo biyya keessaa biyya alaatiif qoricha godhee dibee isaan kaase haala mijatuuf haala mijanne keessa taa'uudhaan dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo kan lallaban, kan faarfatan, kan raajan, kan barsiisan hojjetaa wangeelaa Abbabaa, lallabaa wangeelaa Ittafaa, faarfataa Saamu'eel, hojjetaa wangeelaa Giita'uun, raajii Gammachiis, hojjetaa wangeelaa Daani'eel, Paastor Alamaayyoo, hojjetaa wangeelaa Tarrafee, faarfataa Gisa'uu fi raajii Warqudha. Mana kana qofaree faarfatuu Masarat, Digiggiistuu Masarat, Digiggiistuu Waldaa Ajjituu, Digiggiistuu Waldaa Jiituu, Digiggiistuu Waldaa Ayyilu, faarfataa Addisuu, Digiggiistuu Waldaa Liishamii, Digiggiistuu Waldaa Dibooraa, Digiggiistuu Waldaa Alamituu, faarfatuu Caaltuu, faarfatuu Abbuushii fi Digiggiistuu Waldaa. Egaa marri guyyoota kanatti waldoonni dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'uuf dhageessuudhaaf nu gaditti argaman waldaa faajimmoo ija keenya wangeelaa idil addunyaa waldaa burqaa wangeela Kiristoos guutuu addunyaaf argamu waldaa burqaa Riihoot, waldaa ijoollee waaqayyoo, waldaa ijoollee kakuu, waldaa humna waaqayyoo addunyaa, waldaa Yesuus hunda danda'a, waldaa humna sagalee waaqayyoo addunyaansaa, waldaa hiikamsa dhugaa baatota wangeelaa addunyaaf, waldaa Riihoot, waldaa waaqayyoo mo'aadha. waldaa dibata hafuura waaqayyoo barbaadatu, waldaa karaa jireenyaa Yesuus, waldaa Yerusaalem haaraa, waldaa ulfina Naardus, waldaa Elshadaay, waldaa tiksee dhalootaa, waldaa Maranaataa Yesuus hin dhufa, waldaa ministirii daandiin jireenyaa Yesuus, waldaa Israa'el kakuu waaqayyoo addunyaa, waldaa nuti ijoollee kaayyoo, waldaa mootummaa waaqayyoo barbaaddatudha. Egaa marri guyyaan sagantaan keenyatti qophaa'e gaafa guyyaa 15 ji'a 7 bara 2024dha. Egaa toora bilbilaa keenya 97 yookaan 97 duwwaa 656 irratti haloo jechuudhaan nu argachuu dandeessu. Sagantaa gaarii.
Egaa istiidiyoon keenya hojiileewwan qulqullina olaanaa qaban qabatee faarfannaa faarfattoota biyya alaa, walaloo, yeedaloo faarfannaa, sagalee misraachoo, audio, viidiyoo, poostera tajaajiltootaa, kennaa jaalalaa adda addaa, piroofaayilii waldaa, poostera faarfannaa, waraqaa ragaa fi weelkaamii qulqullina olaanaadhaan isiniif ni hojjeta. Maarree kottaa Singitan istiidiyootti fayyadamaa. Toorri bilbilaa keenya Duwwaa 920 1385 irratti Singitan istiidiyoo argattu. Galatoomaa. Na jaalattee nama rarfattee tabaraa baranii. Na jaalattee jaalala jabaan sagumaan qabnini. Na jaalattee na qanansiifatta kalmoo qananii. Na jaalattee kan keena gootee takka koo cimaa.